Yoyyaa shamarka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soof Umaraa. Har'as barnoota haarawaa ta'ee fi baay'ee barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti dhaggeeffattoonni koo bilbila keessan paataarnii bilbila keessanii namni tokko yookaan beeku ta'e bilbila keessan seenaa ergasii immoo imo keessan gaalaarii keessan keessatti feesbuukii, waasaap, telegiraam wanta isin qabdan sooshaal miidiyaa hunda keessa seenuudhaan dhaggeeffattoota kan koo iccitii keessan beekuu ni danda'a jechuudha. Viidiyoon har'a isinitti agarsiisu immoo dhaggeeffattoota kan koo paataarnii bilbila keessanii beekee namni tokko bilbila keessa yookaan seenu ta'e heeyyama keessanii yookaan immoo piinii fi paataarnii isin ittiin cufattan osoo hin beekin tasumayyuu aappota kanneen itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Paataarnii bilbila keessanii qofa waan beekeef aappota kanneen keessa seenee iccitii ilaaluu hin danda'u. Fakkeenyaaf gaalaarii keessatti isin agarsiisu. Gaalaarii nam tokko bilbila keessan erga isinirraa fuudhee paataarnii bilbila keessanii ni beeka yoo ta'e gaalaarii keessanii seena yeroo jedhuttidha jechuudha. Gaalaarii bilbila keessanii keessa seenee iccitii keessan suuraa keessan wantoota suuraa hiriyoota keessanii viidiyoowwan adda addaa wantoota adda addaa gaalaarii keessan keessa argachuu danda'a. So har'a kan isinitti agarsiisu gaalaarii keessan keessa ni seena yoo jedhee akkaataa ittiin paataarnii gaafata. Amma akkuma asirratti argartan paataarnii gaafata. Paataarnii kana namni hin beekne tasumayyuu as keessa seenuu hin danda'u gaalaarii kan koo keessa. So gaalaarii kan koo keessa seenuudhaaf paataarnii kan koo kana nama ittiin banadhe kana beekuu qaba jechuudha namni tokko. Kana qofaa miti feesbuukii keessanis telegiraama keessan waasaapii keessan jechuudha. Waasaapii irratti isinitti agarsiisu. Waasaapii keessanii seena yoo jedhu nam tokko iccitii keessan arguudhaaf yoo bilbila keessan keessa seene waasaapii keessanii seena yoo ta'e paataarnii kana yoo beekin tasumayyuu keessa seensisu jechuudha. Paataarnii kana yoo beeke garuu keessanii seenaa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo walumaa galatti aappota barbaadan akkaataa ittiin piinidha yookaan paaswordiidhaan ittiin cufachuu dandeessan aappii kamiyyuu kan bilbila keessan irraa qabdan asinitti agarsiisaa. Dhaggeeffattoota kan koo aappota bilbila keessan irratti argaman hundayyuu haala kanaan hidhachuu dandeessan. Imoos haala kanaan paataarnii itti godhachuudhaan paataarnii keessaniin alatti namni kamiyyuu seenuu hin danda'u jechuudha. Piinii fi paataarnii itti godhachuudhaan aappota keessan akkaataa ittiin qollofattan yookaan itti cufattan isinitti agarsiisa. Kanaafis aappii tokko isin gaafata. Aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan akkaataa ittiin fayyadamtan immoo tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na faana tura. Egaa gara barnoota keenya kanarratti osoo hin darbe warroonni hanga ammaatti maatii YouTube chaanaalii Soof Umaraa hin ta'in subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Viidiyoowwan angallakkisu yeroo hunda akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa immoo viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa. Akkanumallee share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqaba. Akka amma gara barnootichaatti. Egaa dhaggeeffattoota kan koo wanta har'a isinitti agarsiisu aappiiwwan bilbila keessan irratti argaman hundayyuu akkuma bilbila keessan qollofattan aappii keessanillee mataa mataadhaan qollofachuu yookaan cufachuu ni dandeessu. Piinidhaan paataarniidhaan wanta barbaadaniif. So dhaggeeffattoota kan koo har'a kan isinitti agarsiisu isa kanadha. Kanas gochuudhaaf aappii tokko isin barbaachisa. Aappii kana biroozara kamiyyuu irra seenuu ni dandeessanii. An Google Chrome irratti isinitti agarsiisa. Isin biroozara kamittuu fayyadamuu dandeessan. Google Chrome irra ni seentu. Ergasii immoo bakka sarchi baarii kanarratti akkuma iskiriinii irratti isiniif barreesse kanatti barreessitu findjob25.com jedhaati barreessa. Ergasii immoo findjob25.com jettanii erga barreessitanii booda isa jalqaba irratti isiniif dhufe isa kanarratti kilik godha. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Jalqaba irratti findjob25.com jedha. Asirratti immoo haacee job ka jedhu kanarratti kilik gootan. Jaluma kanarratti haacee job ka jedhu kanarratti kilik gootu. Ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata. Dhaggeeffattoota kan koo erga dhuftanii booda meenuu kan jettu fuulduratti mallattoo sarchii jirti bakka nama isinitti agarsiisaa jiru kanarratti kilik gootanii ergasii immoo akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kana barreessitan all jettanii barreessitu. All jettanii erga barreessitanii booda sarchi gootu. Fuulduratti sarchi ka jedhu isinii dhufa sarchi gootu. Ammas gara fuula kanaatti isin fudhata. Akkana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argattan haala kanaan wanta kana ofirraa kan qabu suuraa kana jechuudha. Kan ofirraa qabu all ka jettu ni argamti. Ishee irratti kilik gootan jechuudha al tokko. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Akkana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffattoota kan koo akkan dogongorre isa kana asirratti ilaalaadha. Aappii ajaa'ibaa jedhee irra barreeffamee jira. Isa kana asirratti ilaalaati. Akkana keessa gad dhufaa gara dhumaarratti barreeffama kana gara dhumaarratti ni dhuftu. Ergasii immoo gara dhumaarratti yeroo dhuftan install ka jettu kanarratti install ka jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii aappichi kana fakkaata. Aappii kana install gootan gara bilbila keessanitti. An already install waan godheef update godhi qofa naan jechaa jira. Update godha jechuudha. Isin garuu install gochuudhaan gara bilbila keessanitti ni buufattu. Aappicha erga buufattanii booda immoo akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Akkuma isiniin jedhe gaalaarii bilbila keessanii seenaa namni bilbila keessan isinirraa fuudhee yookaan paataarnii yookaan piinii bilbila keessanii beeku ta'a. Directly gaalaarii keessa yeroo seenutti direct seensisaa. Akkanumallee imo keessa yeroo seenu direct seensisaa. Paataarnii yookaan piiniin isa gaafatu tokkollee hin jiru. Imo keessas direct seena. Waasappii keessas ni seena yoo jedhe
kamiyyuu aappii kamiyyuu jechuudha. Isin seena yoo jedhe dhaggeeffattoonni kun akkuma fedha isaatti keessa seenuu ni danda'a jechuudha. Har'a immoo aappicha kanatti fayyadamtanii akkaataa ittiin aappoota hundayyuu paatarniidhaan yookaan piiniidhaan ittiin cufattan isinitti agarsiisa. Aappichi gara bilbila keessaniitti yeroo buufattan kana fakkaata. App lookeedha. Aappii kana gara bilbila keessaniitti jalqaba irratti ni buufattanii amma itti fayyadama isaa guutuu isaa isinitti agarsiisa. Aappichi keessanii seentu. Ergasii immoo akkuma masarratti argartan tokko lama sadi akkuma masarratti argartan seetaappiiwwan ati isin darbuu qabdan isinitti agarsiisa. Paatarnii keessan isa sirriidha asirratti ni guuttu. Fakkeenyaaf paatarnii kan koo sirriitti ilaala isinis draw and unlock pattern isiniin jedha. So paatarnii keessan kan sirriidha ni guuttu. Ergasii steepii tokkoffaa dabarree jira. Steepii lammaffaatti nu hafa. Ammas paatarnii duratti irra guuttan jechuudha. Again isin jechaara paatarnii sana son dogongoriin irra deebiidhaan ammas ni guuttan. Isin kan fedhe keessaniiti anis kan koo guutee jechuudha. Amma lammaffaaf haala kanaan dabarree jira. Sadaffaa irra geennee jirra. Amma immoo kutaan itti argannu set security question. Questionii tokko asirratti uumuudhaan wanta san ni dabarsitaniifi jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa wayii asirratti haa guutu. An fakkeenyaaf 1140 jedhee asirratti haa guutu. So lakkoofsi kun akka tasaa paatarnii amma duratti guunne san yoo kan dagadhu ta'e lakkoofsa kanaan illee banuu ni danda'a jechuudha. Dhaggeeffattoota koo ergasii immoo dan gootan jechuudha. Amma seetaappii hundayyuu dabarree jira. Seetaappii hundayyuu waan dabarreef akkuma asirratti argartan Chrome irratti, Facebook irratti waan hunda irratti raayit itti godhee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argartan isin kaaftan itti guuttan fakkeenyaaf aappoota hafan itti guuttanii jechuudha. Aappoonni kunniin raayit irra guutan kan barbaadan jechuudha. Asirratti akkuma asirratti argartan waan taap al tokko guutuu isaa gochuu barbaadan waan taap kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo wantoota sadii kanneen on godhachuu qabdanii akkuma asirratti argartan guarantee permission kan jedhu jira. Isa kana on godhachuu qabdan. As dhuftanii akkuma asirratti argartan on godhattan. On erga godhatanii booda go it kan jedhu kana kilik gootanii ergasii gara kanaatti isin fudhata. Upload kan jedhu kana permission kennitaniif on godhattan. Isa kana on godhattan. Isa tokkoffaa permission kennitanii jira. Isa tarkaffaa lammaffaa immoo asirratti isa kana on godhattan. Amma asirratti kilik gootanii ergasii gara kanaatti isin fudhata. Go it kan jedhu kanarratti kilik gootan ergasii immoo aappicha ni barbaaddu. Ammas upload kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan upload kan jedhu fuulduratti wanta on godhattuntu jira on godhattan. Amma immoo keep upload protection kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ammas allow jettanii jechuudha. Steepiiwwan kanneen hunda erga darbitanii booda beeksisa isinii fiduu danda'a. Beeksisa irratti X gootu. X gootan ammas ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Ergasii immoo upload kana ala kanaan permission kennitee jira. Upload kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ammaan booda aappoota look gochuu barbaadan ni filattan. Aappoota barbaadan ka barbaadan ni dhiiftan ka barbaadan ni filattaniifi jechuudha. So haala kanaan isin bana jechuudha. Dhaggeeffattoota kan aappoonni haala kanaan bifa magariisa kana ofirraa qaban look taanii jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf jalqabuma irratti yeroo bantan look gootanii jirtan. Aappoota look hin godhin yoo kan jiraate ta'e haala kanaan daalacha ta'ee dhufa. Fakkeenyaaf imo isinitti agarsiisu dhadha kana buune imo haa ilaallu. Fakkeenyaaf imoowwan kanneen asirratti mallattoo qulfii kana banaa jirti. Akkuma asirratti argatan mallattoon qulfii kun banaarti. Ishee kanarra kilik yeroo gootan beeksisa isin fiduu danda'a. Beeksisa eegdanii X gootanii imo hunda irratti yoo jechuudha. Haaluma kana irratti kilik gochuudhaan haala kanaan jechuudha. Cuftanii jirtan magariisa gara magariisaatti yeroo jijjiiramu jechuudha. So aappoota kamiyyuu as keessaa filachuudhaan isin ka barbaadan jechuudha. Imo irratti isinitti agarsiise malee hundayyuu haala kanaan irratti kilik qofa gootanii haala kanaan isinii cufa jechuudha. Inni matamti isaatu haala kanaan cufachuu ni dandeessanii jechuudha. Dhaggeeffattoota koo haala kanaan isa barbaadan banaa dhiiftan isa barbaadan immoo haala kanaan on godhatanii jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo mee imoon akkamitti paatarnii akka nu gaafatu isinitti agarsiisu. Imo keessanii seena yoo jennu haala kanaan paatarnii nu gaafataa jechuudha. Draw and unlock pattern isin jedha. Pattern kana yeroo itti galchitan immoo keessa isin seensisaa jechuudha. Egaa haala kanaan aappoota hundayyuu Facebookis, Imos, Telegramas, WhatsAppis, aappii barbaadan, Gaalaris kan barbaadan haala kanaan cufachuu ni dandeessu jechuudha. Aappii biraa dabaluudhaaf aappicha keessa ni seentu. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan keessa isin seensisaa. Ergasii beeksisa yoo isin fide X gootanii bira dabartuu jechuudha. Ergasii immoo upload kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan aappoota hafan isa mallattoo magariisa qulfii kana magariisa haala kanaan cufaa hin ta'in barbaadanii irratti raayit gootan. Fakkeenyaaf aappii kaameraa kan kooti kaameraa namni ittiin kaasu kanarratti kilik gochuudhaan haala kanaan dhaggeeffattoota kan qulfii mallattoo qulfiitti godhaa jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan haala kanaan aappii kanatti fayyadamuudhaan aappoota bilbila keessan argaman cufuu ni dandeessu. Security aappoota keessanillee eeggachuu ni dandeessan. Icciitii bilbila keessan irratti argamullee haala kanaan eeggachuu ni dandeessan itti fayyadamaa. Baroonni kan kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Baroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Video kana like akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuun irraanfatina. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.